shamarran yeroo hedduu yoo umrii isaanii gaafatan maaf umrii isaanii dhoysu yookaan maaf xiqqeessanii namatti himu jettanii yaaddu? Yaa'u wanti isaan xiqqeessanii duraan dursinee maqaan kan kennu? Maqaan kee Idris Jamaal jedhama. Kan kee hoo? Usama Jamal. Usama. Mulgeetaan jedhama. Mulgeetaa. Yaa Bakrii jedhama. Fattah Ali. Abdul Fattah Ali. Kiyya Ramadan Sultan jedhama. Qaasim Ajji. Fin akkasitti daa'imni tokko baaletti dhalattee shaggaritti yoo guddate ilkaan eessatti baasa jettanii yaaddu? Irra deemee. Daa'imni tokko baaletti dhalattee shaggaritti yoo guddate ilkaan eessatti baasa jettanii yaaddu? Bakka itti dhalatetti. Eessa? Baaletti. Baaletti baasa jettanii yaaddu? Daa'imni tokko baaletti dhalattee shaggaritti yoo guddate ilkaan eessatti baasa? Shaggaritti baasa. Daa'imni tokko baaletti dhalattee shaggaritti yoo guddate ilkaan eessatti baasa jettanii yaaddu? Ilkaan irra baasa. Erga isaa irratti baaletti dhalatee shaggaritti yoo guddate ilkaan eessatti baasa jettanii yaaddu? yoo akkas laannootti shaggarimatti baasa. Shaggarii baasa. Ishi gaaffii lammaffaa akkasitti Oromiyaa keessaa gaarri Daadimoos eessatti argama? Gaarri Daadimoos. Daadimoos Harargee. Gaarri Daadimoos. Oromiyaa keessaa Shawaatti argama. Oromiyaa keessatti gaarri Daadimoos eessatti argama? Baala keessatti argama naannoo Gooroo. Keessaa naannoo Gooroo? Naannoo Gooroo. Shamarran yeroo hedduu yoo umrii isaanii gaafatan maaf umrii isaanii dhoysu yookaan maaf xiqqeessanii namatti himu jettanii yaaddu? Yaa'u wanti isaan xiqqeessanii himaniif dargaggeessa akka ofii yookaan immoo nama baay'ee xiqqaate argachuudhaaf jedhee yaada. Isaan guddoodha. Ofii guddoodha. Ishi hedduu galatooma. Gaaffii lammaffaa akkasitti osoo mootummaa kan taatanii maal gochuu yaaddan biyya kanaaf? Biyya kanaaf dursa wanti gochuu qabu walqixxummaa yookaan ikwalitii lammiilee kiyyaa eegsisuudhaaf dirqama qaba. Dirqama birattis darbee immoo itti gaafatamummaa nama kamiyyuu taasisuun barbaada. Walqixxummaa namaa kabajuutti jechuudha. Kanatti nama. Hedduu galatooma. Gaaffii sadaffaa akkas jetti. Namni isin addunyaa kanarraa sirriitti ispeeshaal gootanii isin jaallattan eenyuun? Ani akka haadha kootti nama hin jaalladhu hin qabu. Haadha kan koo kan nama daalu hin jiru akka kootti. Shamarreen yeroo baay'ee umrii isaanii yoo kan gaafattu taate maaf umrii isaanii xiqqeessanii himatan yookaan maaf umrii isaanii dhoyfatan himachuu maal jettanii yaaddu? Garuu kana akkatti yaadnutti nutillee garuu hin beekananii. Hin beekan fa'a? Eegaa. Umrii ofii hin beekan? Kana ta'e hin beeku garuu. Ishi atoo maal jettee yaaddu? Ani akka ani itti yaadu genne umriin kiyya deemee jira amma booda jaarsaa hin argadhu. Tariitii waan akkasii fa'aa tilmaamtee yaada. Ishi gaaffii lammaffaa akkas jetti osoo mootummaa kan taate biyya kanaaf maal godha jettee yaadda yookaan maal gochuu barbaadda? Ani immoo biyya kana sirriitti duroomsuu barbaada. Sirriitti baqa beeksisuu barbaada ture. Ani rakkattoota as keessa jiran warroota harka qalleeyyii hunda isaaniitti gargaaree waan tokkorraa gad dhaabuu barbaada. Hedduu galatooma. Gaaffii sadaffaa akkas jetti isheen xumura namni ati addunyaa kanarraa sirriitti dinqisiifattu jira yookaan sirriitti jaallattu? Namni addunyaa kanarraa sirriitti goddanyaa kiyya sirriitti jaalladha garuu. Inni maqaa isaa nuuf himuu dandeetta? Maqaa isaa Abdulmaalik jedhama. Abdulmaalik jedhama. Okay, osoo akka carraa ta'ee inni dhukkuba kalee dhukkubsateetiin kalee kan kee kenniif sin jedhan hin kennitaafi? Kan hin kennaaf. Hima kennitaafi? Hin kennaaf. Atoo namni sirriitti addunyaa kanarraa dinqisiifatu. Addunyaa kanarraa dhumatiyya haati tiyya waan asiin deessee asiin nageesseef isima dinqisiifadha. Isima jecha kalee kan kee baastee hin kennitaaf osoo tasa ka dhukkubsate.